akkuma argitan asbeezaan kun biyya alaa deemuuf biyya Jarman erguuf haala kanaan qophaa'ee maashaallah ergallee achi deemee ka'ee ilaalanii kaanii yaada dhihaatee maashaallah galatoomii giftii koo wallaahi jecha hin qabu rabbi sirraa haa jaallatu qodaan hunduu naga'eera keessatti bullaan an takka bullaa akkasii bareedu argee hin beeku waan haati koonaaf ergitee natti fakkaate akkas jedhamne eebbifamneerraa taqabballeerraa isinillee nagaan nyaadhaa akkuma argitan kun bullaa jiidhaadha maashaallah wallaahi galatoomii ulfaadhu rabbiin sirraa jaallatu siin jedha wallaahi wanti hundinuu waan itti tafe tokko qabu hojiirra jiraafessa galasii waraabee beektaa ijoollee wajjin hintineedha wallahi wanti itti tafe tokko hinjiru hundi isaatuyyuu maashaallah barbareen illee wallahi roobantu foolii dhumti isaa mana sana keessa achuun erga sadeessaati anillee sabriin qabu jettuun akkuma dhufeen ilaa banee maashaallah wallahi wanti hundi shiroo barbareen wallahi wanti hundi isaatu waan itti tafe qabu galatoomii hundi isaatu bareedaadha biddeenillee wallahi bareedaadha hin beekama bareedaa isaati isinillee galatoomaa jenneerraa nagaan nyaadhaa kan aafiyaa isiniif haa ta'u assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota koo jarra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa egaa as biratti asbeezaa osoo hin ashagaminii haala kanaan kiisiitti nannaqnee as biratti kunoo ashagnee goonee yeroon kiisii keessa gochuudhaaf jedhu silaa ta'e maaliifan viidiyoo waraabne tariitii biyyuma keessa qofaa akkan jennee fi namoonni ijaazaa dhuftanuu yoo maatiin keessanii haati naanaat kun illee yaada koomantii jalatti barreessitee turte namoonni illee yeroo biyya galtanii deebitanuu maatii keessanii yookiin isinii hin qaqqabamne maatii rakkisuu hin barbaanne meeshaan isii baay'ee tokko bareedaadha irraa ajajachuu dandeessu jettee illee yaada isinii kenniteetti ulfaadhaanaaf galatoomaa hundi keessaniyyuu kanaan dura obboleessi keenya kunii maatiidhaaf kichiin kaabineetii TV istaandii meeshaa mana keessaa utuu achi jiru na ajajatee ture maashaallah nagaan galee gara biyyaatti boqonnaa yookiin ijaazaa maatii arguudhaaf galee deebi'ee jira haala kanaan haati manaa immoo yeroo inni deebi'u yoo sii danda'ame asbeezaa akkasii qopheessiteetti naa kennuu dandeessaa naan jettee na gaafatte anis haayee waa tokko rakkoon qabu jedhee yaa ani haadha mucaati haadha daa'imaati dhugaa dubbachuuf ana qofaaf hin mijatu garuu obboleettiin kiyya tiruun koo isii waliin jechuudha kan hojii kana hojjetaa jirru tiruu koo yeroon isiniin jedhu kaa ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokko jechuudha hangafa koo isii waliin isiitu haala kanaan faa gootee qopheessitee fi xaafii diimaa wanta hin jiru kaa maashaallah egaa waan yeroo biyyaa baatanii turtan biyya keessaa waan isin kajeelchisu jira miti waan isin hawwisiisu yookiin waan achitti qulqullinaan argachuu hin dandeenye tokko haala kanaan kana jettee hooma muraasaa haa ta'u egaa kiiloo baay'een fuudhamee deemuun hin danda'amu malee silaa wanti biyyaan quufamu biyya keenya nyaata orgaanikiidha jechuudha kan jiru irra guddaan nyaanni biyya alaa keessatti biyyoota faranjii wantoota keemikaala baay'ataa keenya immoo biyyoo qulqulluu biyyoo diimaa keessaa waan ol biqiludha jechuudha maashaallah akkasii goomman zaraa sanaabii wanta hin jiru jechuudha kun nuugii adii nuugii gurraacha asabuudha jechuudha akkasiinii irruma qincib goonee fi erginii fi argitaniitti dhageessaniitti jechuudha du'aayii isiin naagotillee baay'ee tokko irraa gammaduurraan kan ka'e innaa namoonni illee achi teessanii maatii keessanii ajajattanuu shiroos ta'e barbarrees ta'e kunii biddeena gogaadha jechuudha biddeen dirqooshii goonee fi haala kanaan akka nama obboleettii ofiitii erguufitti ergineef jechuudha ani nama addan baasu namoota tokkotu jira diqqoo daakuu sagabaarraa bittaa diqqoo barbarree sagabaarraa bittaa jettu jechuudha an sanaan godhu osoon sana godhees gilsii baaseen isinitti hima malee manaanis ni qopheessa jedhee hangabaarraa bitee isiniin ergu akkasi barbarreellee dhageessaniittu waaman ofii kootii manaa nyaadhu waaman isiidha achitti erge kananillee isinii maatii keessanii erga
akkasi biyya alaati biyya keessa baadiyyaadha magaalaadha jedhee wanta adda baasu hin jiru maaliif hundinuu birrii isaatii qoonqoodha qoonqoon kamiyyuu waan gaarii barbaaddi kanaaf erga birrii keessan ta'ee ergasii waan bareedaa dhaammattanii anis wama bareedaadha jechuudha kanan isiniif godhu barbarreen kuni maashaallah keessatti barbarreen jechuudha anuu kanaan dura isinitti jajaan ture isinis illee dhageessaniittu erga barbarree kana hiiktee ilaalte jechuudha na haala ajaa'ibaatiin jechuudha kan inni qophaa'e gatiin isaallee baay'ee tokko madaalawaa kan ta'e gatii baaltinnaa isuma suuqii irratti akkuma argeen daakamu sanaan gurgurran malee qulqulluu dhaalaa gaariidhaan qopheessina jenneellee wanti nu gatii isinitti guddisnu hin jiru እና yaada asaabii tokko malee maatii keessanii keessatti harmeen keessa yoo dadhabduu taate akkas waan qophaa kana keessatti raamadaana kanatti ajajachuu dandeessuun isiniin jedhan inshaallah akkasii yaada obboleettii kiyya haadha naanaatti kanas dhageessaniirtu komentii jalatti illee yaada kennitee turte namoonni biyya alaa teessanii yeroo biyya galtan yookiin biyya alaatti barbaaddanii namoonni maatiin keessan isiniif qopheessuu hin qaqqabne isirraa ajajachuu dandeessu jettee yaada komentii jalatti illee barreessitee turte galatoomaa ulfaadhaa lachan keessaniyyuu baay'ee tokko nama hojii kanarratti na jajjabeessaaruudha wallaahi jechuun namni waan gaarii hojjetu namni waan gaarii hojjete ofumaa fi ani yoomiyyuu jechuudha asirratti of jechuu osoo hin taane argitanitti hundi keessaniyyuu afatas haa ta'u warabiyaa majlisiis haa ta'u meeshaa farniicharaas haa ta'u waan qoonqoo kanallee haa ta'u waan hin taane waanan ofii kootii hin jaallanne namaaf hin godhu jechuudha faayidaan isaanitti hafuuyyuu malee akkasii inshaallah namni birriidhuma ofiitiin waa gaarii bitate yeroo inni akkas namatti gammadee nama eebbisu anallee baay'ee tokko keessa kootti gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuudha akkasii birrii qofaaf miti dhugaadha namni birriidhumaaf jedhee waa hojjeta garuu irra caalammoo yeroo hojiin nama fudhatama argatu namatti tola jechuudha nama gammachiisa akkasii kunoo haala kanaanii kiisii keessa kekkeenyee erginee fi shaanxaa keessatti rattabatee fudhatee deeme jechuudha kan aafiyaa kan nagaa kan fayyaa isiniif ta'u inshaallah namoonni hojii kanarratti na jajjabeessaa jirtanu laayikii gochuudhaan akkasuma sabskiraayib gochuudhaan hiriyootan keessaniif sheer gochuudhaan hojii kanarratti nu jajjabeessaa jirtanu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa akkasumallee raamadaana kanaaf asbeesaa garaagaraa namoonni ajajachuu barbaadan raamadaanni dhihaataa jira dafaa ajajadhaa achumaan maallaqa ergadhaati namoonni maallaqa of biraa bittaa jettanii of biraan bitamu tilmaamumaan akkuma kanaan dura dubbadhe tilmaamumaan ergattanii fakkeenyaaf namni ala gabaa dhaqu biyya keessaa gabaa dhaqu dura macheem gatii wayii gaafatee ol deebi'ee birriin fudhatu tilmaamumaan birrii barbaadu sana fudhatee deemee waan haajome gahee hanqatee bitatee gala miti isinis waan egaa raamadaana kanatti maatii ofiitiin iyyattan tokko ergattanii wanta isin himattaniif birriin keessan yoo hanqatee nanqatee akkas jedhamee waliin mari'ataa bitama jechuudha akkas inshaallah malee jalqaba gatiin asbeezaa tokkoon himamee achi kaamee isin birrii erginaan ammas irra deebi'amee dhaqamee hin bitamu kun kisaaraa yookiin ta'aabii lama yeroo ammaa kana yerootti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha ajaja nama hedduutu jijjira gatii ta'e jennaani maallaquma tilmaamaan ergattu haala kanaan duras waggaa darbees kun kororiimaadha akkuma argitan kororiimaa qola isaa keessaa baasnee